Galmi badhaadhinaa inni ijoon injifannoo siyaasaan argame diinagdeedhaan utubuudhaa jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Lachee Aanaa Hawaashootti facaasaan qamadii jallisii bonee cimee itti fufee jira. Guyyaa har'aa facaasaan qamadii jallisii bonee kutaa magaalaa Lachee Aanaa Hawaashootti facaasaan qamadii bonee inisheetiivii nyaata barataatii fi kan oolu lafti heektaara 6.3 bakka hooggansi magaalaa fi kutaa magaalaa argamanitti facaafame ooleera. Ittaanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastera tajaajila bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Awwal Hasan sagantaa facaasaa kanarratti argamuudhaan badhaadhina waloo fi maatii mirkaneessuuf wabii midhaan nyaataatiin of danda'uun dhimma ijoo waan ta'eef badhaadhinni bonaa ganna ni hojjetaa jedhaniiru. Dabalataanis inisheetiivii nyaata barataa jabeessuu fi duudhaa kenna ganamaa kan ta'e buusaa gonofaa jabeessuuf sochiin amma eegalame kun cimee itti fufuu qabas jedhani. Gama biraatiin facaasaa kanarratti kan argaman itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastera dinagdee bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Dr. Firaa'ol Uddeessaa gama isaaniitiin hojiin qonnaatiif mootummaan xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjetaa jiraachuu himuun uummanni keenyas bonaa gannas oomishuu aadaa godhachuun badhaadhina biyyaas ta'ee maatii mirkaneessuu keessatti gahee ofii bahuu akka qaban dhaamaniiru. Oduu wajjin Amaan Abbaa Waltajjii ture. Fayyaa